dhugumatti ba'aa keenya baateera. Inni garuu waa'ee irra daddarbaa keenyaaf ni madaa'e, waa'ee balleessaa keenyaaf reebamee bullaa'e, madaa'uu isaatiinis fayyineera. Raajii Isaa'iyyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4. Sa chobora kulkulofnera kanoran mulkaune ufane Kristos goftadani kabajamne medau sali fayinera kudani sa chobora kulkulofnera kanoran mulkaune ufane Kristos goftadani kabajamne madau satine fayinera kudane sa chobora kulkulofnera kanoran mulkaune ufane Kristos goftadani kabajamne madau satine fayinera kudane sa chobora kulkulofnera kanoran mulkaune ufane Kristos goftadani kabajamne balleessa keenyaaf inni adabame yakkaama fakkaatee ilaalame salphina keenya ofiisaa fudhatee gatii tokko malee nu jaallate madau satine fayinera kudane sa chobora kulkulofnera kanoran mulkaune ufane Kristos goftadani kabajamne Waaqayyo abbaate inni hundaa kenne arrabsaa mul'aase homaatiin fakkaanne cubbuu jaaladuune akka jiraannuufe fannoo baatee nu jiraachisuufe madau satine fayinera kudane sa chobora kulkulofnera kanoran mulkaune ufane Kristos goftadani kabajamne lubbuutaa'e hirmaatame midhaan garaaniyoon qalame injiruu lammataa qulqulfaachuuni naasuu malee jiraanna isa wajjine madau satine fayinera kudane sa chobora kulkulofnera kanoran mulkaune ufane Kristos goftadani kabajamne enyoodhareega maaltu jira fayyinaaf kan dhufe kan biraa ilma